Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa inni atileetonni umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan sanbata gaddaa raawwatamee jira. Fiigicha biyyaalessaa kilaboonni atileetiksii irratti hirmaatanu kanaan kilabiin baankii Itoophiyaa qabxii 218 tokkoffaa, wiirtuun leenjii Xurunesh Dibaabaa qabxii 213 lammaffaa yommuu ba'u, gareen naannoo Oromiyaa qabxii 210 sadaffaa ba'anii jiru. Shaampiyoonaa kilaboonni biyyattii dhiiraaf durbaan irratti hirmaatan kanaan wal dorgommii shamarraniitiin gareen baankii Itoophiyaa qabxii 132 tokkoffaa, gareen naannoo Oromiyaa qabxii 98 fi qabxii 5 lammaffaa, gareen Machaalii qabxii 78 sadaffaa ba'uudhaan badhaasa waancaatii fi maallaqaa argatanii jiru. Wal dorgommii dhiirotaatiin qabxii 138 gareen wiirtuu leenjii Xurunesh Dibaabaa tokkoffaa, qabxii 111 fi qabxii 5 gareen Oromiyaa lammaffaa, gareen baankii Itoophiyaa qabxii 86 sadaffaa bahanii waancaadhaa fi maallaqa badhaafamuun isaanii beekameera. Shaampiyoonaan baranaa kun kan taasifame marsaa 11ffaadhaaf ta'uusaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa ba'ee beeksiseera. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa inni Chaan jedhamee beekamu amajjii 13 bara 2023 jalqabee Aljeeriyaa keessatti taasifamaa ture sanbata dheengaddaa olaantummaa garee Seenegaaliin xumuramee jira. Tapha kubbaa miilaa taphattoonni biyya keessa taphatan qofti irratti hirmaatan kanaan gareen Seenegaal biyya shaampiyoonicha qopheessite Aljeeriyaa mo'achuudhaan waggaa tokko keessatti yeroo lammaffaadhaaf shaampiyoona Afrikaa ta'uu danda'ee jira. Tapha xumuraa irratti kan wal argan Seenegaalii fi Aljeeriyaan daqiiqaa 120 goolii malee erga addaan ba'anii booda peenaalitii kennameen Seenegaalii goolii 5 fi 4 mo'uu dandeesseetti. Tapha sadarkaa sadaffaadhaaf taasifameen gareen Maadaagaskaarii Niijeriin goolii daqiiqaa 90 irratti galcheen 1-0dhaan mo'uu danda'eera. Gareen Maadaagaskaarii shaampiyoonaa kana irratti garee dorgommii cimaa agarsiise yommuu ta'u, biyyoottan wajjiniin taphatan keessaa Morookoodhaa fi Sudaaniin 3-0dhaan, Moozaambiikiin 3-1 mo'ee, Seenegaaliin 1-0dhaan mo'ameeti kan sadarkaadhaaf dorgome. Dhumarrattis Niijerii wajjiniin taphatee goolii 1-0dhaan mo'ee xumuruu danda'eera. Taphni shaampiyoonaa biyyoolessaa Afrikaa kun yommuu peenaalitiidhaan xumura argatu inni baranaa yeroo lammaffaadhaaf. Bara 2014 dorgommii Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawun keessatti taasifameen gareen Liibiyaa garee Gaanaa peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni yaadatama. Gareen Seenegaal tapha kubbaa miilaa Afrikaa bara darbe taasifameen garee Masirii wajjiniin tapha xumuraatiif dhiyaatee peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni beekama. Dorgommii Chaan baranaa kana irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yommuu ta'u, Moozaambiikii wajjiniin 0-0dhaan addaan baatee Liibiyaadhaan 3-0dhaan, Aljeeriyaadhaan immoo goolii 1-0dhaan mo'amtee dorgommicha keessaa ba'uun ishee ni yaadatama. Dorgommiin Chaan kun erga jalqabame as Morookoonii fi Riippaabilikiin Dimokiraatii Koongoo al 2-2 kan mo'an yommuu ta'u, Liibiyaanii fi Tuuniiziyaan immoo al 1-1 mo'anii jiru. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.